mati watin kabiyamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Ijoo har'aa kan isinitti himu Muhammad Fantaaleetiin. Gudina Wallagga Lixaa aanaalee garaagaraatti hidhamtoota manidhaatii baasanii ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Wallagga Lixaa aanaalee kaabbaatti humnoonni mootummaa nama dhaabaa Wandimmoo jedhamu halkan manidhaa keessa baasu iyyuu ajjeesan godinuma kana aanaa Haaruu gandaa Maanitii Haancoo jedhamutti gaafa caamsaa 8/2021 dargaggoota 3 manidhaatii baasanii ajjeesuu maddeen addeessan. Gudina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee gandalalistuu Geecootti ammoo waraanni raayyaa ittisa biyyaa manguddoo ganna 70 kan ta'an obbo Uummataa Wiirtuu jedhaman ajjeesuun namoota hedduu irratti immoo reebicha hamaa raawwachuu jiraattonni naannichaa ibsanii jiru. Urgajitaan gudina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Daawwaa Caffaatti humnoonni raayyaa ittisa biyyaa caamsaa 17/2021 hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuu yoo xiqqaate lubbuun namoota 4 kan dabre ta'uu maddeen gabaasan. Sababii hawaasni kaardii filannoo fudhachuu dide qofaaf gaafa caamsaa 16 dhukaasni eegaluu isaa kan dubbatu jiraatan gudina Walloo caamsaa 17 immoo dhukaasni hammaachuun humnoota raayyaa ittisa biyyaa ganda Goodaa jedhamu seenuun namoota nagaa isin shanee deeggartuu jechuun dhukaasa kanarratti banantu Oromiyaa miidiyaa neetwork odeeffateera. Dhukaasa kana namoonni lakkoofsa hedduu isaaniis madaaniiru. Godinicha keessatti haalli nageenyaa hammaachaa dhufuu simanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwork bilbilaan dubbise. Gudina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Saboot keessatti kaadiriin mootummaa poolisii addaa Oromiyaa wajjin ta'uun dirqamaan kaardii filannoo fudhachuu qabdan jedhanii hawaasa daraaraa jiru jedhan maddeen. Namoota duraan kaardii fudhachuu didan hundam torbee kanam kantiibaan magaalaa Saboot poolisoota wajjin mana jiraattota irra deemuun kaardii filannoo raabsaa qarshii 30 irraa guuraa akka jiran maddeen gabaasan. Kana malees abbootii qabeenya magaalaa Sabootiin mallaqaa filannoon ittiin adeemsifamu kaffalaa jedhanii nama tokko irratti qarshii 1,000 kan murteessan yoo ta'u kanneen hin kafallu jedhan manidhaatti guuramaa jiraachuunis ibsameera. Gudina Harargee Bahaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti dabballoonni bilxiginnaa guyyaa boruu caamsaa 19/2021 irraa jalqabdanii hiriira deeggarsaa bahuu qabdu jechuun hawaasatti dirqama laachaa kan jiran ta'uu maddeen gabaasan. Magaalota akka Awwadaay, Haramayaa, Hararii fi Karraa Millee keessatti gochi kun bal'inaan duratti raawwatamaa jira jechuun komatu hawaasni magaalota kanneen keessumattuu hiriirri kun aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramilleetti akka dirqamaan gaggeeffamuuf milishaa qopheessuun gandoota baadiyyaarra bobbaasanii hawaasa doorsisaa jiru kan jedhan jiraatan aanicharra haala garas jiru Oromiyaa miidiyaa neetworkitti hime. Manneen hawaasarra naanna'uun kanneen hiriira bahuu hin dandeenye jedhan reebicharraan gahaa jiran jechuun waan taajjabe dubbatamu. Naannoo Beenishaangul Gumuuzitti weerara milishaa naannoo Amaaraa fi walitti bu'iinsa saba Amaaraa naannicha jiraatu fi Gumuuz gidduutti uumame wal qabatee dhalattoonni Gumuuz hedduun gara Suudaanitti baqachaa jiraachuun gabaafame. Sudaan bahattii bulchiinsa Gadaariif jalatti kan argamtu hooggantoota iddoo Baasindaa jedhamtu wabeeffachuun Sudaan Tribune akka gabaasetti lola kana hordofuun lammiileen Gumuuz danuun guyyuu bakka Taamaat jedhamuun gara Suudaanitti baqachaa jiraachuu gabaaseera. Akka gabaasa kanatti baqattoonni lola kana dheessuun tibbana Sudaan seenuun gara kaampii qubattootaa geeffaman dubartoota 8 fi daa'imman 54 dabalatee walumaa galatti namoonni 82 gara seenutu himame. Ijoo keenya xumuraate lolli Israa'elii fi Palestine akka dhaabbatu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gaafatan. Waraanni Israa'elii fi Palestine torban wiixataa dabree eegalee hordofee biyyoonni gurguddoon addunyaa Israa'el walii galtee waraanaa dhaabuu akka mallatteessitu dhiibbaa gochaa jiranis michuu gaarii Israa'el yeroo tolaa fi badaa Ameerikaan ammallee Israa'eliif tumsaa jirti. Gabaasa BBC irraa qindeeffanneen Joo Baayiden muummee ministeera Benjamin Netanyahuutti akka himanitti Ameerikaan biyyoota biroo wajjin lolli kun akka dhaabbatuuf hojjechaa jirti jedhan. Lolli Israa'elii fi Palestine gidduutti rookeetotaa fi xiyyaarota waraanaan dabalamee Gaazaa fi West Bankitti wixata dabre eegaleen hanga ammaatti daa'imman 61 dabalatee lubbuun Palestinoota 212 ol darbuu ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu ibseetiin jira. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwork ijoon har'aaf qabannee dhiyaannee kan gammaatti nu hordofaa turtanidha. Oduu ijoo kana isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaaleetii gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin abdii jamaaltiin afaan ture. Fayyaa
maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Ijoo har'aa kan isinitti himu Muhammad Fantaaleetiin. Godina Wallagga Lixaa aanaalee garaagaraatti hidhamtoota manidhaatii baasanii ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Wallagga Lixaa aanaalee kaabbaatti humnoonni mootummaa nama dhaabaa Wandimmoo jedhamu halkan manidhaa keessa baasu iyyuu ajjeesan godinuma kana aanaa Haaruu gandaa Maanitii Haancoo jedhamutti gaafa caamsaa 8/2021 dargaggoota sadii manidhaatii baasanii ajjeesuu maddeen addeessan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonolee gandalalistuu Geecootti ammoo waraanni raayyaa ittisa biyyaa manguddoo ganna 70 kan ta'an obbo Uummataa Wiirtuu jedhaman ajjeesuun namoota hedduu irratti immoo reebicha hamaa raawwachuu jiraattonni naannichaa ibsanii jiru. Oduu godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Daawwaa Caffaatti humnoonni raayyaa ittisa biyyaa caamsaa 17/2021 hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuu yoo xiqqaate lubbuun namoota afurii kan dabre ta'uu maddeen gabaasan. Sababii hawaasni kaardii filannoo fudhachuu dide qofaaf gaafa caamsaa 16 dhukaasni eegaluu isaa kan dubbatu jiraatan godina Walloo caamsaa 17 immoo dhukaasni hammaachuun humnoota raayyaa ittisa biyyaa ganda Goodaa jedhamu seenuun namoota nagaa isin shanee deeggartuu jechuun dhukaasa kanarratti banantu Oromiyaa miidiyaa neetwoork odeeffateera. Dhukaasa kana namoonni lakkoofsa hedduu isaaniis madaaniiru. Godinicha keessatti haalli nageenyaa hammaachaa dhufuu simanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoork bilbilaan dubbise. Godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo magaalaa Saboot keessatti kaadreen mootummaa poolisii addaa Oromiyaa wajjin ta'uun dirqamaan kaardii filannoo fudhachuu qabdan jedhanii hawaasa daraaraa jiru jedhan maddeen. Namoota duraan kaardii fudhachuu didan hundam torbee kanam kantiibaan magaalaa Saboot poolisoota wajjin mana jiraattota irra deemuun kaardii filannoo raabsaa qarshii 30 irraa guuraa akka jiran maddeen gabaasan. Kana malees abbootii qabeenyaa magaalaa Sabootiin mallaqaa filannoon ittiin adeemsifamu kaffalaa jedhanii nama tokko irratti qarshii 1,000 kan murteessan yoo ta'u kanneen hin kafallu jedhan manidhaatti guuramaa jiraachuunis ibsameera. Godina Harargee Bahaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti dabballoonni bilxiginnaa guyyaa boruu caamsaa 19/2021 irraa jalqabdanii hiriira deeggarsaa bahuu qabdu jechuun hawaasatti dirqama laachaa kan jiran ta'uu maddeen gabaasan. Magaalota akka Awwadaay, Haramayaa, Hararii fi Karraa Millee keessatti gochi kun bal'inaan duratti raawwatamaa jira jechuun komatu hawaasni magaalota kanneen keessumattuu hiriirri kun aanaa Gooroo Buusuu magaalaa Karramilleetti akka dirqamaan gaggeeffamuuf milishaa qopheessuun gandoota baadiyyaarra bobbaasanii hawaasa doorsisaa jiru kan jedhan jiraatan aanicharra haala garas jiru Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti hime. Manneen hawaasa naannoo kanneen hiriira bahuu hin dandeenye jedhan reebicharraan gahaa jiran jechuun waan taajjabe dubbatamu. Naannoo Bilishaangul Gumuuzitti weerara milishaa naannoo Amaaraa fi walitti bu'iinsa saba Amaaraa naannicha jiraatu fi Gumuuz gidduutti uumame wal qabatee dhalattoonni Gumuuz hedduun gara Suudaanitti baqachaa jiraachuun gabaafame. Sudaan bahattii bulchiinsa Gadaariif jalatti kan argamtu hooggantoota iddoo Baasindaa jedhamtu wabeeffachuun Sudaan Tiyyuun akka gabaasetti lola kana hordofuun lammiileen Gumuuz danuun guyyuu bakka Taamaat jedhamuun gara Suudaanitti baqachaa jiraachuu gabaaseera. Akka gabaasa kanatti baqattoonni lola kana dheessuun tibbana Sudaan seenuun gara kaampii qubattootaa geeffaman dubartoota 8 fi daa'imman 54 dabalatee walumaa galatti namoonni 82 gara seenutu himame. Ijoo keenya xumuraate lolli Israa'elii fi Palestine akka dhaabbatu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gaafatan. Waraanni Israa'elii fi Palestine torban wiixataa dabree eegalee hordofee biyyoonni gurguddoon addunyaa Israa'el walii galtee waraanaa dhaabuu akka mallatteessitu dhiibbaa gochaa jiranis michuu gaarii Israa'el yeroo tolaa fi badaa Ameerikaan ammallee Israa'eliif tumsaa jirti. Gabaasa BBC irraa qindeeffanneen Joo Baayiden muummee ministeera Benjaamin Netanyaahunichi akka himanitti Ameerikaan biyyoota biroo wajjin lolli kun akka dhaabbatuuf hojjechaa jirti jedhan. Lolli Israa'elii fi Palestine gidduutti rookeetotaa fi xiyyaarota waraanaan dabaalamee Gaazaa fi West Bankitti wixata dabre eegaleen hanga ammaatti daa'imman 61 dabalatee lubbuun Palestinoota 212 ol darbuu ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu ibseetiin jira. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii ijoon har'aaf qabannee dhiyaannee kan gammaatti nu hordofaa turtanidha. Oduu ijoo kana isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaaleetii gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin abdii jamaaltiin afaan ture.
Fayyadaman maatiiwwatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork oduu ijoo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. Ijoo har'aa kan isinitti himu Muhammad Fantaaleetiin. Godina Wallagga Lixaa aanaalee garaagaraatti hidhamtoota manidhaatii baasanii ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Wallagga Lixaa aanaalee kaabbaatti humnoonni mootummaa nama dhaabaa Wandimmoo jedhamu halkan manidhaa keessa baasu yoo ajjeesan godinuma kana aanaa Haaruu gandaa Maanitii Haancoo jedhamutti gaafa caamsaa 8/2021 dargaggoota sadii manidhaatii baasanii ajjeesuu maddeen addeessan. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee gandalalistuu Geecootti ammoo waraanni raayyaa ittisa biyyaa manguddoo ganna 70 kan ta'an obbo Uummataa Wiirtuu jedhaman ajjeesuun namoota hedduu irratti immoo reebicha hamaa raawwachuu jiraattonni naannichaa ibsanii jiru. Oduu godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Daawwaa Caffaatti humnoonni raayyaa ittisa biyyaa caamsaa 17/2021 hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuu yoo xiqqaate lubbuun namoota afurii kan dabre ta'uu maddeen gabaasan. Sababii hawaasni kaardii filannoo fudhachuu dide qofaaf gaafa caamsaa 16 dhukaasni eegaluu isaa kan dubbatu jiraatan godina Walloo caamsaa 17 immoo dhukaasni hammaachuun humnoota raayyaa ittisa biyyaa ganda Goodaa jedhamu seenuun namoota nagaa isin shanee deeggartuu jechuun dhukaasa kan irratti banantu Oromiyaa miidiyaa neetwoork odeeffateera. Dhukaasa kana namoonni lakkoofsa hedduu isaaniis madaaniiru. Godinicha keessatti haalli nageenyaa hammaachaa dhufuu simanii jiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoork bilbilaan dubbise. Godina Harargee Lixaa aanaa Meessoo magaalaa Saboot keessatti kaadreen mootummaa poolisii addaa Oromiyaa wajjin ta'uun dirqamaan kaardii filannoo fudhachuu qabdan jedhanii hawaasa daraaraa jiru jedhan maddeen. Namoota duraan kaardii fudhachuu didan hundam torbee kantiibaan magaalaa Saboot poolisoota wajjin mana jiraattota irra deemuun kaardii filannoo raabsaa qarshii 30 irraa guuraa akka jiran maddeen gabaasan. Kana malees abbootii qabeenyaa magaalaa Sabootiin mallaqaa filannoon ittiin adeemsifamu kaffalaa jedhanii nama tokko irratti qarshii 1,000 kan murteessan yoo ta'u kanneen hin kafallu jedhan manidhaatti guuramaa jiraachuunis ibsameera. Godina Harargee Bahaa aanotaa fi magaalota garaagaraa keessatti dabballoonni bilxiginnaa guyyaa boruu caamsaa 19/2021 irraa jalqabdanii hiriira deeggarsaa bahuu qabdu jechuun hawaasatti dirqama laachaa kan jiran ta'uu maddeen gabaasan. Magaalota akka Awwadaay, Haramayaa, Hararii fi Karraa Millee keessatti gochi kun bal'inaan duratti raawwatamaa jira jechuun komatu hawaasni magaalota kanneen keessumattuu hiriirri kun aanaa Gooroo Guutuu magaalaa Karramilleetti akka dirqamaan gaggeeffamuuf milishaa qopheessuun gandoota baadiyyaarra bobbaasanii hawaasa doorsisaa jiru kan jedhan jiraatan aanicharra haala garas jiru Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti hime. Manneen hawaasa naanna'uun kanneen hiriira bahuu hin dandeenye jedhan reebicharraan gahaa jiran jechuun waan taajjabe dubbatamu. Naannoo Bilishaangul Gumuuzitti weerara milishaa naannoo Amaaraa fi walitti bu'iinsa saba Amaaraa naannicha jiraatu fi Gumuuz gidduutti uumame wal qabatee dhalattoonni Gumuuz hedduun gara Suudaanitti baqachaa jiraachuun gabaafame. Sudaan bahattii bulchiinsa Gadaariif jalatti kan argamtu hooggantoota iddoo Baasindaa jedhamtu wabeeffachuun Sudaan Tribune akka gabaasetti lola kana hordofuun lammiileen Gumuuz danuun guyyuu bakka Taamaat jedhamuun gara Suudaanitti baqachaa jiraachuu gabaaseera. Akka gabaasa kanatti baqattoonni lola kana dheessuun tibbana Sudaan seenuun gara kaampii qubattootaa geeffaman dubartoota 8 fi daa'imman 54 dabalatee walumaa galatti namoonni 82 gara seenutu himame. Ijoo keenya xumuraate lolli Israa'elii fi Palestine akka dhaabbatu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gaafatan. Waraanni Israa'elii fi Palestine torban wiixataa dabree eegalee hordofee biyyoonni gurguddoon addunyaa Israa'el waliigaltee waraanaa dhaabuu akka mallatteessitu dhiibbaa gochaa jiranis michuu gaarii Israa'el yeroo tolaa fi badaa Ameerikaan ammallee Israa'eliif tumsaa jirti. Gabaasa BBC irraa qindeeffanneen Joo Baayiden muummee ministeera Benjamin Netanyahuutti akka himanitti Ameerikaan biyyoota biroo wajjin lolli kun akka dhaabbatuuf hojjechaa jirti jedhan. Lolli Israa'elii fi Palestine gidduutti rokkeetotaa fi xiyyaarota waraanaan dabalamee Gaazaa fi West Bankitti wixata dabre eegaleen hanga ammaatti daa'imman 61 dabalatee lubbuun Palestinoota 212 ol darbuu ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu ibseetiin jira. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii ijoon har'aaf qabannee dhiyaannee kan hanga ammaatti nu hordofaa turtanidha. Oduu ijoo kana isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaaleetii gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin abdii jamaaltiin afaan ture.